Manni murtii federaalaa ajjecha artist Hacaaluu Hundeessaa keessaa harka qabdi jedhamuun kan shakkamtuun Laamroot Kamaal mirga wabiitiin akka baatu hayyamuu fi isaa Addis Standard gabaaseem Siraaj sabaaf tuqindeesseem. Lola kaabaa fi jeequmsa siyaasaa Itiyoophiyaan keessa jirtu ilaalchisee mariin nageenyaa akka taasifamu dhiibban Ameerikaa gamtaa Awurooppaa fi gamtaan Afrikaa taasisaa jiran geggeessitoota qabsoo Oromoo mana hidhaa jiran yoo hin hirmaachisin hiika hin qabaatu jedhuun qeerroowwan Oromiyaa kutaalee garaagararraa OMN'if yaada kennan babal'ina oduu kanaa boodarraa dubbanna. Godina Arsii Bahaa Aanaa Muuneessaa keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo qulqulleessu jedhuun manguddoo ganna 80 dabalatee daa'imman xixiqqoon humnoota hidhataniin reebicha gahaa jiraachuun himameem. Oduun kun Faayidaa Iliyaasin bocameem. Bulchiinsa biyya labsii muddamaa guutuu biyyattiitti erga labsee boodaam dargaggoota qabee mana hidhaa adda waraanaa fi mooraa leenjii waraanaatti guuruun itti fufee jira. Baha Oromiyaa Harargee Bahaa fi Lixaa keessatti dargaggoota dabalatee namoonni baay'een mana hidhaatti guuramuun gara mooraa leenjii fi adda waraanaatti akka fe'amaa jiran maatiin OMN itti himan. Gabaasa dabalataa Na'imaa Umar irraa dhageenya. Sababa waraana Itiyoophiyaatti adeemsifamaa jiruun Jibuutiin galii walakkaa qabeenya isiitti tilmaamamu dhabuu beeksifte. Gabaabbinaan isiniif dhiyaata. Sadaasa 18 bara 2021 kun matoota oduu keenya har'aati. Guutuun oduu keenya har'aaf nootiin Siraaj sabaaf ittan isin dabarsa. Sadaasa 18 bara 2021 akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu idilee galgala kanaaf qabannee isinitti maansara sabaatiin. Manni murtii federaalaa ajjecha artist Hacaaluu Hundeessaa keessaa harka qabdi jedhamuun kan shakkamtu Laamroot Kamaal mirga wabiitiin akka baatu hayyamuu fi isaa Addis Standard gabaaseem. Ajjecha artist Hacaaluu Hundeessaatiin kan shakkamtu Laamroot Kamaal mirga wabii birrii 5,000tiin akka baatu hayyamameefii jira. Kanaan dura manni murtii olaanaa yakka irraa bilisa jechuun akka gadhiifamtu kan murteesse yoo ta'u abbaan alangaa oliyyannoo irratti gaafateetii ture. Manni murtii waliigalaa federaalaa beellama jijjiirraa hedduu boodam ragaan irratti hin dhiyaanne jechuun ajjechaa keessaa harka hin qabdu jechuun murteesse. Manni murtichaa yoo himatamuu qabaattee lubbuu balaa irra jirtu gargaaruu dhabuun akka ta'e murtee keessatti caqasiiseem galmee mana murtii olaanaatti deebiseem. Manni murtii olaanaa dhaddacha har'a ooleen keewwanni himataam jijjiiramuu hordofuun akka mirga wabii birrii 5,000tiin baatu ajajeem. Waxabajjii 29 bara 2020 magaalaa Finfinnee koondoominiyeemii Galaan biratti yeroo artisti Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamu bira kan jirtu Laamroot Kamaal ajjechaa isaatiif nama adda dureedhaan uummata Oromootiin komatamtuudha. Maatiin artisti Hacaaluu Hundeessaa haqni ilmee keenyaam adeemsa kanaan hin argamu jechuun kan dubbatan yoo ta'u haati mana artisti Hacaaluu Hundeessaa adde Faantuu Damisoom sirna eebba albama isaa sadaffaa malmallisaa jedhu irratti hacee dhugaan kee waaqaa fi intala sibira jirtu qofa bira jirti kan si nyaates kan si nyaachises isuma jechuun dubbatte. Dhugaan kee waaqaa fi mucayyoo sibira jirtu qofa bira jira. Kan si nyaates kan si nyaachistes ishuma. Atu akkuma jette kan nama nyaatu keessa jira jette mitiire. Ajeeko ati hinduutus kan du'e warra si ajjeeste jedhanii yaadan seenaa hin qabne warra garaadhaaf bulu. Warri ajeeko ajjeesistan dhugaa fi dhiiga isaa dhoksitan ilma bubbula malee dhugaan ilma baha. Dhugaan ilma waaqaati jedha Oromoon yeroo ammaa. Ajeeko dandeettii fi obsa siif kenne anaafis ijoollee keefis uummataafis haa kennu. Osoo fakkeessuu fi fakkaachuu dandeesse yoomsi dhabna ture. Ijoolleen kees abbaan keenya ni dhufu jedhanii nan gaafatan ture. Acee maallee akkan maaliin si madaalu maaliin si ibsu ati anaaf ijoollummaa koo mana barumsaa koo beekaa koo jiruu koo waan hunda kooti namni kana hunda dhabee
akkamiin jiraachuu danda'are gaafii deebii qabdi. Manni murtii bulchiinsa Abiy Ahmad himannaa maatii fi uummata Oromoo cinatti dhiisuun mirga wabiitiin yakkamtuun tun akka baatu taasisaa jira. Oduu keenyatti aanuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Gujii Bahaa keessa socho'u humna waraanaa haaraa leenjisuun bobbaase. Waraanni bilisummaa Oromoo bilisummaa fi hiree murteeffannaa uummata Oromoo afaan qawweetiin deebisuuf qabsoo adhaawaa taasisaa jiru loltoota danuu yeroo garaagaraatti eebbisuun bobbaasaa jira. Haaluma kanaan waboon godina Gujii Bahaa keessa socho'u sadaasa 14 bara 2021 humna waraanaa ji'ootaaf leenjisaa ture bakka uummanni Oromoo baay'een argamutti eebbisuun dirqama itti kenne bobbaasee jira. Sirna eebba kana irratti kaayoon qabsoo waraana bilisummaa Oromoo hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa garaagaraa irra jiraniin kan ibsame yoo ta'u kaayoon waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa dhuunfachuu akka ta'es ibsamee jira. Sirna eebbaa kana irratti leenjitoonni waraana bilisummaa Oromoo waadaa qabsoo bilisummaa Oromoo seenuun dirqama qabsoo fudhatanii jiru. Duula qabsoo maqaa gootota gameeyyiitiin moggaasee lafa bal'aa kan bilisoomse waraana bilisummaa Oromoo duula haaraa imala gara Finfinnee jedhuun sochii cimaa taasisuu irratti argama. Kabajamoo abbootii gadaa kabajamoo qondaala waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa garaagaraa irratti argamtan akkasumas kabajamoo sabboontota mararfattootaa fi uummata bal'aa Oromoo asitti argamtan baga bu'aa bayii dhiifama hedduu rakkoota hunda keessa baatanii armaan baata isinii jechuu barbaadaa jiru. Illee isin argitan tuni lafti keessa jiru tuni akka gubbaa dhaabannee akkanatti irra dhiichine irratti wanni jennu kuni tolaa akka dansaa hin dhumne. Namni tolaan kan nu dhiise jiru tolaan itti dhumne jechuudha. Dhiigaani lafee itti cabee dhiigaani tolaan nu dura nyaata kaleessa lafa tana keessa maan godhaa tolaan hin kaane jechuudha. Dirqamee ka'e. Dirqamee addee tanaa ka'uu danda'e jechuudha. Dhiiga hedduu itti cabee lafee hedduutti bobeessanii asii ka'uu danda'e. Kaasitti immoo lafee sadi asi ilmaan teessanii waraana bilisummaa Oromooti jechuudha. Uummata Oromootii kan dhaabatan. Gaachana uummata kanaati. Gaachana keessan isaan lafee isaanii danfisan, lafee isaanii cabsan, bobeessan, lafa tanarraa kaasuu danda'anii jechuudha. Ammallee akkuma beekamutti yeroo dhiyoo asii bobbaa duulaa gara kibbaa hiddu galeessa lixaa baha jedhee ka'e jechuudha. Gara kibbaatitti duula elmoo qilxuu jedhamee ka'e lixaatti laggaasaa hogii jedhame. Eega achii godhuu jalqabne duula kana eegalle guutumaa guututti gandoota godina kana jala jiran guutuu bilisa baasuu dandeenyee jira jechuudha. Katti aanu mooyyuu duula imala Finfinneeti. Kanammooyyuu buqqisuun dirqama malee aanaarraa buqqinye, godinarraa buqqinye, Oromiyaa dhuunfachuun dirqamaa jechuudha. Kana keessatti waraana bilisummaa Oromoo uummata sirga waa'ee waraana bilisummaa Oromoo ganama leessumatti himanii galgalan isaan himanii dantaa dhibii qabu ilmaan keessan isinti dhalee jechuudha. Garbummaa namaa olii garboomne biyya teenarra salphanne jiraachuu dadhabne biyya teetirratti akka barbaade nagaan baatee galuu dadhabde boo si dhiitan. Lola kaabaa fi jeequmsa siyaasaa Itoophiyaa keessa jirtu ilaalchisee mariin nageenyaa akka taasifamu dhiibbaan Ameerikaa gamtaa Awurooppaa fi gamtaan Afrikaa taasisaa jiran geggeessitoota qabsoo Oromoo mana hidhaa jiraniif bosona jiran yoo hin hirmaachisin hiika hin qabaatu jedhu qeerroowwan Oromiyaa kutaalee garaagaraarraa OMN'f yaada kennan. Marichi bu'aa qabeessa taasisuuf geggeessitoonni kunneen atantamaan hiikamuu akka qabanis dhaamanii jiru. Muhammad Fanxaallee qeerroo dubbisuun waan qindeeffate qaba. Lola kaabaa fi jeequmsa siyaasaa Itiyoophiyaan keessa jirtu ilaalchisee mariin nageenyaa akka taasifamu dhiibban Ameerikaa gamtaa Awurooppaa fi gamtaan Afrikaa taasisaa jiran geggeessitoota qabsoo Oromoo mana hidhaa jiran yoo hin hirmaachisin hiikaan qabaatu jedhuun qeerroowwan Oromiyaa kutaalee garaagaraarraa OMN'f yaada kennan. Yaadonni kun qondaalli olaanaan gamtaa Awurooppaa Joosef Borrell gamtaan Awurooppaa Itiyoophiyaatti mariin nageenyaa akka jalqabamuu fi rakkoo siyaas-diinagdee biyyattii karaa mariitiin furuu akka deeggaran erga ibsanii fi ministeerri hajaa alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken Itiyoophiyaan rakkoo jiru karaa mariitiin hiikkachuu qabdi erga jedhaniin booda bal'inaan dhagahamaa jira. Wayitii addunyaan dhimma
Itoophiyaa kallattiin hordofaa jirtu kanatti Oromoon dhimma hidhamtoota siyaasaa manneen hidhaatti jalaa ugguramanii fi ajjeechaa fi sarbamiinsa mirga namoomaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru alaaf keessan falmachuun sagalee ofii dhageessifachuu qaba kan jedhe ammoo qeerroo Adaamaati. Qeerroon Adaamaa irraa OMN yaada kenneem hidhamtoonni siyaasaa kanneen akka Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Gammachuu Ayyaanaa, Mikaa'el Booran, Lammii Beenyaa fi warreen biroo mana hidhaa keessa jiran hatattamaan hiikamuun marii nageenyaa sadarkaa idil addunyaatti dhiibban taasifamaa jiru irraa qooda fudhachuu akka qaban dubbata. Qabsaa'onni karaa nagaatiin qabsaa'uun Itoophiyaa keessatti sirna wayyaanee jijjiiran osoo mana hidhaatti ugguramanii jiranuu isaan mana hidhaatti dagachuun nageenya biyyattiitiif fala barbaanna jechuun milkaa'ina fiduu hin danda'u kan jedhu qeerroon kun rakkoo siyaas dinagdee Itoophiyaan mudatteef furmaanni waraan hayyoota kanneen hiikun mariisisuudha jedha. Marii biyyaalessaa nageenyaaf godhamu keessaa Oromoon moggeeffamuu hin qabu kan jedhan qeerroowwan Oromoo kutaalee adda addaarraa yaada kennan Oromoon wayitii ammaa kanatti qabsoo hadhayaa geggeessuun abbummaa lafaa fi qabeenya isaa kabachiifachuu qabas jedhanii jiru. Dhimma kanaan wal qabatee dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii hayyoonni siyaasaa Oromoo marii nageenyaa jedhamu keessatti hirmaachuuf ga'umsa qaban caalmayaan sirna Abiyyi Ahmadiin qabamanii mana hidhaa jiru jechuun Tiwiitarii isaa irratti katabeera. Geggeessitoonni qabsoo Oromoo kunneen daba sirna bilxiginnaan raawwatu dura dhaabbachuu yoo taate malee yakki isaan raawwatan hin jiru. Kana malees wayitii ammaa manneen hidhaa hidhamtoota siyaasaan guutamanii jiru. Manneen hidhaa guutamanii gamoowwanii fi manneen barnootaa keessatti Oromoon hidhamaa jira. Sarbama mirga namoomaa Oromiyaa keessatti sirni bilxiginnaa raawwachaa jiru kana dhaabbileen mirga namoomaa idil addunyaa xiyyeeffannoon ilaaluu qabu jechuun dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii Tiwiitarii isaa irratti maxxansee jira. Oduu biraatiin humni waloo waraana bilisummaa Oromoo fi humna ittisa Tigraay Shawaa Kaabaatti magaalota dabalataa qabachuun gabaafame. Duula waloo taasisaa jiruun magaalota godina addaa saba Oromoo guutumatti kan bilisoomse humni waloo ittisa Tigraayiif waraana bilisummaa Oromoo Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraatti lafa tarsiimoo loltummaa dabalataa fi magaalota harkatti galfatuun dhagameetii jiran gabaasni dabalataa itti aanee dhiyaata. Violence could escalate with Tigrayan rebels joining forces. Humni waloo waraana bilisummaa Oromoo fi humna ittisa Tigraay Shawaa Kaabaatti magaalota dabalataa qabachuun gabaafame. Duula waloo taasisaa jiruun magaalota godina addaa saba Oromoo guutumatti kan bilisoomse humni waloo ittisa Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraatti lafa tarsiimoo loltummaa dabalataa fi magaalota harkatti galfatuun dhagahame. Humni waloo kun loltoota biltsiginnaa faffaca'ee baqataa jiru haleeluudhaan magaalotaa fi bakkeewwan murteessoo to'ate keessaa Nageessoo, Masqal Barii fi Baxxee jedhaman keessatti akka argaman maddeen keenya waraanaa himaniitii jiru. Guyyaa har'aas naannoo Amaaraa magaalota godina Shawaa Kaabaa hedduu irratti lolli taasifamaa akka oolee maddeen waraanaa fi jiraattota irraa mirkaneeffanneetii jirra. Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraatti iddoowwan lolli itti taasifamaa oolee kunneenis Mahal Meedaam, Mazaazom, Gishee, Manzii akkasumas bakkeewwan biroo bitaa fi mirgaan magaalaa Shawaa Roobitti marsanii jiran akka ta'es maddeen keenya irraa beekuun danda'ameetii jira. Bifuma wal fakkaatuun humni waraana biltsiginnaa naannoo magaalaa Shawaa Roobitti qubatee jiru magaalattii keessatti meeshaalee waraanaa gurguddaa dhaabuudhaan dhukaasaa kan jiru yoo ta'u humnoonni Tigraayiif waraanni bilisummaa Oromoo kallattii kaabaa bahaa fi kibbaan magaalattii marsanii jiran daandii bahiinsaa waraana biltsiginnaatti cufuudhaan kutaa akka jiranis dhagahameetii jira. Sababa kanaan rifaatuu guddaa keessa kan seene waraanni biltsiginnaa fi humnoonni finxaaliyyii Amaaraa lakkoofsaan hedduu ta'an magaalaa Shawaa Roobitti keessaa gara magaalaa Dabra Siinaatti baqataa akka jiran jiraattonni magaalattii ijaan arguun isaanii gabaafameetii jira. Roobii kaleessaa humnoonni Tigraayiif waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Shawaa Roobitti marsuu hordofeem dabballoonni biltsiginnaaf caasaan bulchiinsa magaalattii garri caaloo baqachuudhaan magaalota Dabra Siinaaf Dabra Birhaan qubachuun isaanii gabaafameetii jira. Sirna biltsiginnaa Abiyyi Ahmadiin durfamu gama isaatiin ibsa guyyaa har'aam karaa dhimmoota kominikeeshinii federaalaatiin baaseen akka jedhetti humnoonni Tigraayiif waraanni bilisummaa Oromoo olola sobaa facaasuudhaan waraana biltsiginnaaf uummata gidduutti shakkii uumaa jiran jedheetii jira. Komii fi himannaan sirna biltsiginnaa kunis sirnichi waraana loltoota isaa irratti abdii kutaa waan dhufeefi maqaa deeggarsa taasisaa jedhuun duulli dabballoonni biltsiginnaa taasisaa jiran uummata bal'aa biratti fudhatamuu dhabuu agarsiisa jedhamaatii jira.